Ashama harka fuunee daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aa jalqabeeti jira. Bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha. Egaan dubbiin keenya har'aa dubbii jajjabduu fi dhimma lamarratti kan hundooftudha. Dhimmi lamaan kana keessaa inni tokko dhimma Parlama guyyaa har'aa biyyattiin keenya Itoophiyaa jedhamtu kun irra ooltee fi akkasumas dhimma adda bilisummaa uummata Oromoo biyya keessatti ammoos qophii haala ho'aa ta'een jechuun lola haala ho'aa ta'een itti adeemaa jiruu fi injifannoo inni galmeessaa jiru akkasumas ammoo jaalmarroon suuraawwan babbareedaadhaa fi miidiyaadhaaf haaraa ta'e akkasumas ammoo yeroo inni loltoota isaa eebbisiisu leenjirraa eebbisiisu kan mul'atan jiru akkasumas dubbii inni godhetu jijjiira jechuudha. Kana lamaan waliin ilaalla jechuudha. Gama paarlaamaa har'aa biyyattiin keenya Itoophiyaan itti ooltirraa gaafa kaasnu har'a guyyaa har'aa paarlaamaa guddaatu ture jechuudha. Paarlaamaa kana keessatti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan isaan irratti argamanii gaaffii paarlaamaa keessaa ka'eef deebii kennaa turan jechuudha. Deebiin isaan kennan maal fakkaata gaafiin ka'emmoo achirraa maal fakkaata kan jedhu waliin ilaalla ta'a. Akkuma beekamu Empire Itoophiyaa kun erga aangoo qabateeti biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana sabaaf sabaa walitti buusuudhaan akkasumas ammoo gandaaf gandaan amantiif amantiidhaan walitti buusuudhaan lubbuu hedduu gaaga'ama irratti qaqqabsiisee ture. Naannoon tokko akka Itoophiyaa keessatti Tigraayin yoo fudhannee ilaalle jechuudha erga mootummaan kun dhufeedha kan isin biyya mataasii dandeesse walabummaa mataasii dandeesse kan gonfatte amma ofiin of bulchaa jirtu jechuudha. Oromiyaa yoo fudhannee jenne erga Abiy aangoo qabate yookaan Empire Itoophiyaa kun aangoo qabate takkaa nagaa argattee hin beektu. Namoonni hedduun kan ajjeefamaa turan jimlaadhaan mana hidhaa keessaa baafamanii namoonni bakka tokkotti ajjeefamaa turan jechuudha. Namni osoo haati fuuldura dhaabbattee ilaaltu daa'imni xixiqqoon osoo ilaalu amaanu yoo fudhattanii jettanii addabaabayitti jechuudha namoota fuulduratti ati shaneedha jedhamee ajjeefame jechuudha. Erga Empire Itoophiyaa kun aangoo qabatee as biyyattiin goolumsa malee takkaa nagaa kan hin arganne hamma immoo fokasiin isaa kan inni irratti naanneeffatee jiru. Kanaan dura baay'ee gadhiisaati ture waan barbaadan yeroo jarri hojjetan waan barbaadan yeroo jarri godhanu jara deeggaraati ture jechuudha. Mootummaan kun har'a garuu gara sanatti deebi'ee komiin ummataa sitti baay'annaan badiin isaan mootummaa kanarratti gaggeessaa jiranu hidhattoonni isaa mootummaa isaaf waraanuu dhiisanii gara faannootti gaafa galanii jedhanu tarkaanfii maqaa faannoo jedhee shiftaa naannoo Amaaraa keessatti uumameeni guutuu Oromiyaaf guutuu biyyattii goolaa jiru kanarratti tarkaanfii hadhaawaa fudhachuu erga dhaqqabeetii torban lamaan tokko lakkoofseetti jira. Warra faannoo jedhaman hajajaa isaallee qabee hidhee jira. Achi keessatti akka Abiy dubbateetti namni 2,500 oli kan nuti to'anne miseensa Liyyuu Haayilii ta'aniitu warra kanaan dura mootummaa jalatti lolaa jiran miseensa mootummaa yookaan ammoo wattaaddara mootummaa turanidha kan isaan gara faannootti galanii maqaa faannoodhaan jechuudha naannoo tokkotti badiiwwan gurguddaa hojjetaa jiran. Wanni isaan hojjetaa jiran hawaasa nagaa ajjeesuudhaaf gidirsuudhaan gudeeduudhaan qarshii irraa sassaabuudhaan ummata saamuudhaan bobba'anii maqaa faannootiin kan godhaa jiranidha kan jedhe jechuudha dubbii keenya irratti. Achirratti ammoos wanti nu hubachuu dandeenyu mootummaan naannoo Amaaraa yookaan Amaaraa paarlaamaa Amaaraa jechuudha warri Amaaraa jedhamtu erga amantii Abiyyirraa fudhattee bubbulteeti jirti. Isa amanu erga dhiiste jechuudha. Guyyaa har'aa gaaffiiwwan gara caalu ka'aa turan kanaa wal qabata. Gaaffis kan kaasaa ture warra paarlaamaa naannoo Amaaraa keessaa ka'anidha kan gaaffii kaasaa turan. Isaanis maal jedhu yeroo hedduu faannoo maqaadhaaniiti kan isaan dubbataa turan. Faannoon har'a mootummaan to'annoo jala oolchee ummata goolaa jiru warra naannoo isaaniitiif ummata isaaniitiif qabsaa'aa jiranidha. Kun seeraan alaa maaliif to'annoo jala oolfamanii ummanni wattaaddarri yookaan immoo hidhattoonni kuni
warra ummataaf naannoo Amaaraaf dhaabbate jedhanii gaafii gurguddaa kaasaati turan jechuudha akka naannoo qobaatti ofiif of bulchuudhaaf hundeeffataniitti jechuudha ammoo biyya kana keessatti tarummaa abbaa dabaree kan jedhamutu jira abbaan dabaree yeroo ammaa kana keessatti Oromoodha bakka adda addaatti aangoo gurguddaa kan qabu Oromoodha biyya eessattuu yoo deemne buufata xiyyaara yoo deemne bakka biiroowwan gurguddaa bakka hojjettoota mootummaa yoo deemne jenne harki caalaan dhalattoota Oromooti kan aangoo ofirraa qabu naannoo Amaaraa yookaan dhalattoota Amaaraatiif aangoon kenname tokkollee hin jiru warri kanaan durallee aangoo qaban aangoon isaanii akka irraa mulqamu godhamaati jira jedhanii gaaffii kana gaafataa turanii jechuudha gaaffii kana gaafatamu Ammos shakkii isaan dhiyeessanii faannoon yookaan hidhattoonni liyyuu hayiliin Amaaraa jechuudha humni addaa Amaaraa yeroo juntaadhaan lolli mootummaan walitti banee jedhu harka caalu kan hirmaataa ture jira erga hirmaataa turanii lubbuu itti dhabanii lafeetti caccabanii dhiigatti dhangala'anii jedhanii gaafa mootummaan lolli kun dhaabbatee jedhu as deebi'ee ammoo faannoo kana mootummaan hidhuutti jira gidirsuutti jira ajjeesuutti jira nuti qumaaraan maaliif taphatamna kan jedhudha kan isaan gaafii kana kaasanii kana lamaan walitti qabee Abiyyi wanni dubbate jira jechuudha waan akkisin jettanu abbaan tarummaa kan jedhamu tokkollee hin jiru abbaa tarummaa yoo ta'e jedhe akka naannoo biyya kanaa keessatti parsantii guddaa kan qabatu Oromoodha parsantii guddaa kan qabatu yoo jenne baay'ina ummataatinis yoo ta'e jedhe saba Oromooti kan ballatu kan guddatu jechuudha lafas yoo ta'e jedhe lafa Oromiyaati kan guddatu kan dursi kennamuudhaaf qabu akka heera biyyattii kanaatti Oromoon akka baay'ina isaatiin aangoo harkaa qabatee hin jiru parsantii 35 kan aangoo harkaa qabatee jiru parsantii guddaa kan qabatee jiru Amaaraadha parsantii muraasa kan qabatee jiru naannoo Tigraay ammallee abbaan dabarummaa biyya kanatti wanti jedhamu tokkollee hin jiru kanaaf jennaan akka heera biyyattiitti yoo deemna ta'ee jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan dhalattoonni Oromoo aangoo gurguddaa argachuudhaaf mirga qabu akka baay'ina isaaniitiin kan jedhudha gaaffii isaan gaafataniif deebii inni deebise kana inni kan biraa ammoo maaliif faannoon ajjeefamu erga lola juntaa wajjiniin lolanii dhufanii maaliif ajjeefamu kan jedhu gaafii jarri kaasan keessatti faannoo warri jedhaman kuni eeyyama tokko hin qabanu ummata nagaa ajjeesaati jiru biyya nagaa qabdu nagaa goolaati jiru garri caalan immoo mootummaa kana harjalaa kan ba'anii maqaa faannootiin shiftummaa raawwataa jiranudha kan inni deebisee fi paarlaamaan har'aa waan danuudha gaafii jarri gaafataniif deebii inni deebise xiqqoosee ummata fulduratti yookaan deebii baalaansi kan godhu kan deebisedha jechuudha haqa jiru deebise mootummaan Itoophiyaa garuu jechi isaa akka gochaatiin osoo kan mirkaneeffame ta'eeti jechi isaatiif gochi isaa waliin adda jecha asitti gaafa filannoodha kaase jechuudha jechi isaa waan biraati gochi isaa waan biraati namni kun maaliyyuu jedhee nama amanamuu danda'uudha miti jechuudha kana hubannoo guddaa keessa galfachuu danda'uudha qabdu inni kan biraa addi bilisummaa uummata Oromoo Arsii keessatti sochii haaraa gaggeessaati jira baggarma tuulamaa keessatti sochiiwwan gurguddaa gaggeessuutti argameeti jira jaalmarroon illee suuraawwan haarawaadhaan as ba'aati jiru dubbiiwwan babbareeda dubbateeti jira miidiyaan gidduu kan akka ni gadhiisu abdii guddaa qabna dhimma Jawaar Mohammediinis wal qabate falmiin guddaan adda bilisummaa uummata Oromoodhaa fi deeggartootaa fi akkasumas deeggartoota Jawaariin jala kaafaa jala jiranu wal qoodiinsi jiru gara internet yoo adeemullee ummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessa tokkummaa uumee mootummaa impaayera kana ofirraa qolachuu danda'uudha qabasniin jenna sagantaa keenya irraa kanumaan goolabamaa waan nu daawwattaniif guddaa galatooma